إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. حواس إسلاما ورع رداد القلي قند مكاتكو بقى ديا الراه ديا إيبا مسجدا إيبا مادة راشي مسجد كعبة فكاتو جارتني ديا الراه كان إيدن ديا كان أنبغ ربي سنگي سنين جنة نتلي يروني رابع لما خفرني guyyaa tokko akka carraa asiin dabarree bakka tana agar yeroo dheeraa baay'ilamaa turre dirree kana ni dhufnaa isin ziyaarraa baga nutis guyyaa irraa nagaan isin bira geenye warra nagaan isin bira galus rabbi nu haa taasisu. ni dhageessaniini inshaallah. guyyaan irraa kun guyyaa ajaa'ibaati. guyyaa diine guyyaa guddicha guyyaa islaamummaan dhaloota keessatti dachinu guyyaa taarika dalaydan guyyaa dhaloonni dhufaa dabraa masjida kana iimaana irraa idaatu. masjidni kanatti karaa irratti ijaartan kun masjida namni cufti hoggaa bira dabru إيمان الرائدات إن الصلاة خيسة صلاة مسجد أكنا جارتن مسجد جارو جتشون دلدا أنبيات هدي أنبيات هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نبي محمد تو مدينة مسجد جار بدا جارتن شينان قب والرقا قبو جارتن مسجد من الله نمني أركة إنسان تمني عاشينا ومالي نمني قابا إني جارة مهوجان في دين سبادا في دين قيادة عنجين جمان في دين بشان في دين واكيسا بوبدين عاشينا ومالي نمني مسجدك نجاري حسينك شينان قبو دلقا ربي جالتو دلقا أنبياتي بدا دلائدن سنين جنة. الله أكبر. إن شاء الله مسلم من الله دنا اللي دلقا موقب جارة موقب أسبوت اس مسلم نما جارم قلس فوقي تديبيا إن شاء الله نيان قبضاني نياني قبضانيني رب رزقي سنت كمني مسلمي كنتر فوقي ديبيو فوقي تجيرمو نياني قبضانيني رب اني تاسي سابت اكما اسم مسجد فوقي نياتن منا كيسن اللي فوقي سنقود وقا اسم وان ربي جالتو دلائدن ربي وان اسم جالتن سنيتن. امت اسلاما بے ربی کے گزے کا غلطوبت الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین
Rabbiin nama masjida diigu si jaaruu godhee nama masjida diigu si godhuu dhabee nama masjida jaaru si godhuun carraa laafuu miti. Abi Bakriin masjida jaaree kute, Osmaantu masjida jaaree kute, Umartu masjida jaare. Abi Bakri Nabi Muhammad laallate, Umar Nabi Muhammad laallate, Osmaan Nabi Muhammad laallate. Takka dhageessee asaabonni tokko tokko isaaniitiin waan aangoon isaanitti kennameen masjida jaaranii dabran. Arras taarikni kanuma, karaan kanuma, karaa kana ala karaan hin jiru. Wulis masjida jaar, quraana qaraana, ilmaan qaraasiman, ni salaan, ni sooman, ni hajjii goona, rabbii keenya sobaan ta'amoon ta'u. Kana ala wanni nuti dalaynu ni jira. Hojiin kanaami, wanni godhuu qabnus kanumaami. Masjida jaaruun aadaa keenyaami, hojii keenyaami, hojii rabbi nu uumeefiimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam Madiina galee guyyaa 14 qofa taa'ee gandaa wal baree gaafa Makka irraa ka'ee Madiina galee san guyyaa 14 qofa taa'ee gandaa wal baree achi booda masjida jaare. Namni masjida jaaru nama ambiyaa jala deeme, namni masjida diigu, namni masjida jiisu, namni masjida onsu, namni masjida gubu, gadi galoo namaati, jallaa namaati, abaaramaa namaati, jibbamaa namaati, nama rabbi jibbe, nama rabbi rahmata irraa fageesse. Siniif galaani baga jaartan masjida kana. Namoonni masjida kana jaartan taarikni isinin irraanfatu. Rabbiilleen maleekonni galmeedhaan qabanii gara rabbii galchanii jiran. Rabbiin beekumsa isaa azalitti ta'e dur keessatti ta'e keessatti beekee jira. Arras hojiidhaan mirkaneessitanii namoota masjida kana jaare ka qooda irraa fudhatu, ka wilillee qooda irraa fudhatu ta'u rabbiin beekee jira. Warra masjida kana jaaruun ol fuudhame rabbi si haa godhu. Aminji warra masjida kana jaaruudhaan jaalala rabbii fi argate rabbi si haa taasisu. Warra barakaa diinii duniyaa argate rabbi si haa taasisu. Warra addunyaa fi akhiraan isaa ibte rabbi si haa godhu. Ilmaan keessan majlisa keessani jiran quba qabna. Ka majlisa keessan jirrellee ni jira. Ilmaan keessan ka majlisa keessa jiran aduu irraa du'aa itti goona. Rabbi bakkaan si haa ga'u. Aaminji. Aalima muftii addunyaa haa taani. Aaminji. Daa'i addunyaa haa taani. Aaminji. Tujjaara addunyaa haa taani. Aaminji. Warri majlisa keessan jirre majlisa rabbi si haa geessu. Aaminji. Beekumsa rabbitti si haa raku. Aaminji. Tujjaarummaan rabbi si makannuufi. Aaminji. Inshaallah arrada dirree kana dhufnee ulamaa'onni dilli kun waa hojjennu malee asiin deemnu. Masjidni kun akka Sheekh Mustafaan jee akkanas ni fedha. Sibirtoo baanaa, qalama alaab baanaa, korneessa jiibsan baanaa, afata ruumii baanaa, ifaa isa fakkaatu baanaa. Isinii galee wanni ni jeesun dururraa beeytanii maal jettee masjida kana ni hafna. Anaa isin gaafate naa deebisa.
masjida kana ni afla anillee har'aan isinit dhufe masjida kana aftaniin fedha qalama isa fakkaatu akkanaa gootaniin fedha qorneessa isa fakkaatu akkanaa gootaniin fedha ifaa isa fakkaatu akkanaa ibsitaniin fedha inshallah guyyaa har'aa kana waan ajaa'ibaa dalaynaa waan seenaa dalaynaa namni masjida ni bareechina jette harkaan